Darbe as waldaan atileetiksii addunyaa badhaasa atileetii cimaa istaadiyeemii alaa tiraakii fi kan dirree jechuudhaan qooduun badhaasaa jira. Haala kanaanis atileetonni Itoophiyaa lama badhaasa kana fudhachuu danda'aniiru. Taamiraat Tolaa atileetii cimaa istaadiyeemii alaa jedhamuudhaan badhaafameera. Atileet Taamiraat Olompikii Paaris irratti madaaliyaa warqee Itoophiyaaf argamsiisuun isaa kan yaadatamudha. Dabalataanis maaraatoonii Niiwuork kan bara darbe rikoordii bakkichaa fooyyessuudhaan injifachuu danda'eera. Taamiraat Tolaa yaada sagalee Ameerikaatiif kenne irratti qaamota sagalee isaaf ta'an hunda galateeffateera. Baga gammaddan warri sagalee naaf taatan atileetii bara kanaa kan istaadiyoomidhaan ala ta'ee filatamuu kootitti baay'een gammadee warra sagaleef naa taatan uummanni biyya kiyyaa akkasumas uummanni addunyaa mararra jirta sagalee naa taatan guddaa galatooman isiniin jedha. Edaa kun anaaf wanta guddaa tokko kara fuulduraa kana caala hojjedhee wantoota fiigichoota gurguddaa kanneen dhufan kan akka shaampiyoona addunyaa Tokiyoo irratti gaggeeffamu akkasumas Olompikii Los Angeles irratti gaggeeffamuuf kaka'umsa guddaa naaf ta'a. Akkan cimee hojjedhu kara fuulduraallee biyya koo akkan addunyaa irratti kanuma caala yaamsisu akkasumas ofii kootis hojiiwwan gurguddaa kanneen akkan galmeessisiisu warra yeroo maramu sagalee naaf taatanii akkasumas na jajjabeessitanii kanarraan nageessan guddaa galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha. Dhalattuun Itoophiyaa lammiin Neezerlaand kan taate atileet Siifan Hasan dubaraan atileetii cimtuu istaadiyeemii alaa ta'uudhaan badhaafamteetti. Siifan Olompikii Paaris irratti dorgommii maaraatooniitiin akkuma Taamiraat madaaliyaa warqee argamsiisuun cimina ishee addunyaa mul'isteetti. Gabraatiin ol guddattuun atileetii Itoophiyaa Simboo Alamaayyoo badhaasa atileetii guddattuu cimtuu kan baranaa injifatteetti. Simboon shaampiyoonaa atileetiksii umurii 20 gadii Liimaa Peeruutti fageenya meetira 3,000 ufachiisaatiin warqee akkasumas Olompikii Paaris irratti immoo dippiloomaa biyya isheetiif argamsiisuu ishee ni yaadatama. Gabraatiin dorgommii maaraatoonii Vaalenshaa dilbata kaleessaa dorgommii irratti atileetonni Itoophiyaa dhiiraa fi dubaraan irratti qooda fudhataniiru. Dorgommii dubartootaatiin tilmaama guddaa argattee kan fiigde atileet Magartuu Alamuu maaraatoonii kana sa'a 2 daqiiqaa 16 fi sekondii 49 injifannoo gonfatteetti. Atileetiin Itoophiyaa kan biraa Xuriyyee Masfin sadarkaa sadaffaa eeguu baatu atileetiin Ugaandaa Steellaa Cheesaak sadaffaa ta'uudhaan xumurteetti. Atileet Caaltuu Cimdeessaa dorgommii kana sa'a 2 daqiiqaa 1:54 ja'affaa ta'uudhaan sa'aatii fooyyaa mataa isheetii galmeessuun dandeesseetti. Dorgommii booda injifattuun dorgommii kanaa atileet Magartuu Alamuu gammachuu isheetti dhagahame akkanatti ibsiti. Dorgommicha irratti ture mo'achuu kottuma waa'ee gammadee waaqayyo galatu. Sa'aatiin ati galtees immoo sa'a 2 fi daqiiqaa 16 keessadha. Kan eegdee turte? Kana eegeen ture. 14-15 keessa nan fiigareen ture. Garuu naaf dorgommii dhiiraatiin immoo atileetiin Itoophiyaa Dheeressaa Galataa sa'aatii mataa isaatii fooyyessuudhaan sadarkaa 2ffaa ta'uudhaan xumureera. Dheeressaan dorgommii kana sa'a 2 daqiiqaa 2 fi sekondii 38 ture kan xumure. Atileetiin Keeniyaa Sebaastiyaan Saawwee maaraatoonii isaa kan jalqabaa sa'a 2 fi daqiiqaa 2 fi sekondii 5 yogguu injifatu atileetiin Keeniyaa kan biraa Daani'eel Makito sadaffaa ta'uudhaan xumureera. Atileet Dheeressaa Galataa dorgommii booda yaada kenneen maaraatoonii kanaaf qophii gahaa gochuu dubbatee qabxii argatetti gammaduu isaas dubbateera. Gammachuu guddaatu natti dhagahame. Gammachuun kosi ani asii iddoo kana dhufee sa'aatii kana akka lama keessa fiigu karoora koo ture. Karoora koo sun ammoo iddoodhaan gaaddeera. Kanaaf bara dhufutti illee dorgommii kaanitti illee kanaa gachi akka rikeerdii cabsuudhaatti illee karoora guddaa qaba jechuudha. Akkam ture akkamitti ilaalte dorgomtoota hedduutu as dhufee Sisaayesas ture Qananiisaanis ture akkamitti agarte morkii? Morkiin isaa baay'ee ulfaataa ture yaa'u akkuma argitu warri kunoo gimaash maraatoonii haafi maraatoonii kana irratti baay'ee ciccimoota kan taatii qabanidha. Isaan faana morkii gurguddaa ture garuu morkii isaanirra darbee yaa'u sadarkaa kana keessa galuu kootti baay'een itti gammada. Leenjisaan atileetota kunneenii kan ta'e Hajji Adiloo Gamasaatiin qabxii atileetonni kunneen fidanitti gammadoo ta'uusaas ibseera. Waliigala bareedaa warra guyyuu qabxii dansaa fidanii Magartuu kana caalaa hin kaatiilee ture garuu mo'attee jirti sa'aatii isheen fiigdee tilmaamne fiignee gara waliigalteetti mo'atuu isheetiif baay'ee gammachuu guddaa qaba. Dheeressaan immoo yeroo duraatiif tiimii kiyyaaf sa'aatii
dura fiiguu isaatiif baay'ee gammadee jira. Dorgommii kanarratti qooda kan fudhate atleet Qaniisaa Baqqalaan kiiloomeetira 30 booda addaan kutuuf yoo dirqamu atleetiin bara darbee maaraatoonii kana injifate Sisaay Lammaa sadarkaa 10ffaa ta'uudhaan xumureera. Atleet Sisaay Lammaa bara darbee sa'aatii fooyyaa mataa isaatii galmeessuun injifachuun isaa dubbatee miidhama isa mudateen olompikii irraa bahuun isaa fi ammatti guutumaa guutuutti fayyuu baatus qabxii argatetti akka gammadoo ta'e himeera. Dorgommii irraa akkuma beekamu baay'ee bareeda. Akka kiiloomeetira 33 akkana waliin mormee ture. Garuu shaakala hojjennee dorgommiin maal barbaachisa muuxannoo barbaachisa. Haga saniif amma kana deemalee dorgommii hagan hojjennee beekoni ijoollee irratti ture. Kanaaf immoo rabbaa ulfaatu. Amma maal rakka jirtu? Ergasii balaan injuurii sanii gadi dhiisne ture. Amma dorgommii kanaaf qophaa'u gahuudhaan hanga dhiibne meebiyoo yaalumaaf dhufe akkasuma ammoo iyyuu rabbi gargaaree fixuu kiyyaaf duwwaa 4 keessa fiiguu kiyyaaf ofiifirree of jajjabeessuudhaaf naa ta'eeti. Kanaafuu rabbi galateeffadha. Gara fuulduraatti maal yaadda? Gara fuulduraatti ji'a 5 booda Booston maaraatoon qaba. Booston maaraatoon akkuma beekamu barree gadaa anatu mo'atee ture. Ammas immoo mo'achuudhaaf deema. Isaaf qophii caaluun argamee akka immoo akka barree gadaatti deebi'ee fiiguu baadhurree mo'achuudhaaf nama mormii deema. Dorgommii maaraatoonii irratti yeroo jalqabaaf kan hirmaate atleet Cimdeessaa Dabale immoo sa'a 2 daqiiqaa 4 fi sekondii 44 fiiguun qabxii jajjabeessaa argachuu danda'eera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Naggasaa, Valeenshaa, Speen.